Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu. Har'a immoo bifa biraatiin isinii qabadhee dhufeetiin jira. Dizaayinii haaraadha. Dizaayinii kana akkamitti dhahanna, akkamitti jalqabna, akkamitti xumurra waliin haa barannu isiniin jedha. Kirrii nan fidadhee dhufee kirrii adii gurraachaan dhahachaadha. Adii gurraachaan har'aaf kan shiinii dhiyeessanii agarsiisa. Isin amma feetan dhahachuu dandeessu, kan siree dhahachuu dandeessu, kan barcuma dhahachuu dandeessu, kan soofaa dhahachuu dandeessu. An kan shiiniidhaan isin agarsiisa jechaadha. Naa waliin tura. Kirriin koo har'a isa duraarraa wanti adda godhe inni kun qal'aadha. Kanaaf kirooshee kanaan hin fayyadamaa jechaadha. Tokko tokko 75 hin fayyadamaa jechaadha. Waliin haa jalqabnu. Jalqaba irratti akkuma beekamu sansalata dhahanna. Sansalata gaafa jalqabnu akkasitti guduunfanna. Ankan shiinii waan hunda'uuf sansalata 60 dhahadha. 1 2 3 sadii, afur, shan, ja'a, torba, saddeet, sagal, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 akkas jennee 60 dhahanna jechaadha. 60 geessinti deebi'a. Akkasitti 60 dhahanneerra akkasitti 60 dhahanneerra jechaadha. Amma shiinii tokko nu gahu 60 kanarra tokko dabalanna 61 nu ta'a. Sababni isaas amma kanarra tokko dhahana jechaadha. Boolla tokko darbinee kan lammaffaatti, tokko darbinee kan lammaffaatti walirraa fageessinee jechaadha. Akkasitti kanarra sawwala isa jalqaba kanarra dabarfannee isa lammataa irratti akkasitti tokko sansalata tokko achi boolla lammataa kanarra dabarfannee kan sadaffaatti galfanna. Haala kanaan sansalata tokko ammas boolla tokko dabarfannee kan lammataa irratti galfanna. Tokko galfannaa jechuudha. Tokkorra darbinee tokko keessa galfanna. Tokkorra darbinee tokko keessa galfannaa jechuudha. As fakkeenyaaf kun asitti tokko baafadheera. Isa bukkee tokko kana dhiisee isa sadaffaatti jechuudha. Sansalata tokko dhahana. Ammas boolla tokko dabarfannee kan lammataa ammas boolla tokko dabarfannee kan lammataa guutuu isaa akkasumatti dhahannaa jechaadha. Tokkorra dabarfannee lammatarra asirra dabarfannaa isa kana keessa galfanna. Walirraa faffageessuuf jechaadha. Bakki isaa namaaf gala. Bakki dabarfannu nuuf gala waan ta'eef tokkorra dabarfannee tokko keessa galfannaa. Sadii keessaa tokko jechaadha. Isinitti mul'ata jedhee yaada. Akkas nuuf ta'a jechaadha. Tokko keessa baafannaa tokkorra dabarfannee ammas tokkorra boolla sadii keessaa
gamaaf qomanaan tokko baafannee walakkaadhaa bakka duwwaa dhiisna jechaadha. Tokkorra dabarree tokko keessa galfanna. Akkasitti jechaadha. Asiin ga'ee asinitti deebi'a. Akkasitti guuttanneerra jechaadha. Akkasitti bifa kanaan guuttanneerra jechaadha. Amma marsaa lammataa akkamitti dhaana? Na hordofaa. Kirooshii tokko keessa baafannaa sansalata jechaadha. Garagalfannaa. Erga garagalfannee finnee isii kana keessa galfannaa jechaadha. Isii tokkoffaa kana keessa tokko baafanna mataa isiirraan tokko. Erga baafannee tokko immoo kun as keessa bakka duwwaa jiru kana keessa galfannaa jechaadha. Tokko irra keessaan tokko jalaan. Tokko irra keessa kanaan dhaannaa, tokko immoo bakka duwwaa kanaan dhaannaa jechaadha. Asitti amma irra keessa kanaatti dheera. Isa lammataa immoo kun as keessaan baafadhaa jechaadha. Bakka sanatti mul'atu kanaan asiin tokko dhahaa jechaadha. Kun akkasitti tokko irra keessaan dhaana, tokko jalaan dhaana. Lammata ammas akkuma sanaan tokko irra keessa kanaan dhaannaa, tokko keessa kanaatiin dhaannaa jechaadha. Asumas isuma bal'aa kana keessa akkas goonee baafanna. Akkasitti kana 11 dhaannaa jechaadha. Ammaan 4 dhaadheera. Irra keessatti dhaadha kana 5 kana immoo keessaan dhaadha 6 irra keessaan dhaadha kana 7 kana keessaan dhaadha 8 nuuta ammallee irra keessaan 9 keessaan 10 akkasitti dhaannaa jechaadha. Tokko irra keessa silaatti dhaanna. Isa duraan tokko dhaanne irratti tokko irra keessa isaatti dhaana, tokko jalaan dhaana. Lama nuuf ta'a jechaadha. Amma kanatti 10 dhaanneerra. Erga 10 dhaannee booda 11ffaan dirqama isiin kun irra keessa ta'uu qabdi. Isiin 11ffaan irra keessaan dhaannee baafanna. Akkasitti 11ffaan irra keessaan raawwataa jechaadha. Kun akkasitti raawwateera. 11 guunneerra. Kan itti aanu amma asii 6 lakkaa'anna. 1 2 3 4 5 6 hanga asitti 6 nuuf ta'a jechaadha. 6 kana keessa bakka lamatti irree 3 fi 3 irree kunoo sadaffaa asirratti 1 2 sadaffaa kanarra irra keessatti dhaannaa jechaadha. 1 2 lamman kana dabarfannee sadaffaa irratti sansalata tuun godhin sansalata tokko qofa irra keessatti akkas dhaanna. Tokko akka irra keessa saasiitti jechaadha. Erga akkasitti dhaannee hin xalafannaa. Ammallee hin xalafannaa. Erga xalafannee naannoofnee kunoo bakka duwwaatas jirti. Sinitti mul'atti dheeyyaadha. Uraa xiqqoo si jirti as. Kanaaf xalafnee meeqa galfanna 3. Uraa si kana keessa as duubatti deebisnee 1 2 3 uraa kana keessa galfannaa jechuudha. Uraa tokko keessa 3 galfanna. Sana booda guduunfannaa. Sansalata 3 irratti dhaannaa. 1 2
3 sana booda mataa kirooshii irratti akka xalafiin finnee duubumatti deebisnee bakka 3 keessa baafanne sana keessa finnee galfannaa jechaadha. Asiin baafannaa deebisnee ammas hin guduunfannaa akkasitti. Kana jechuun akkasa kanaa jechaadha. Kun akkasa kanaa jechaadha. Bifa kanaatiin 5 dhaanna. Okay, 5 akkamitti dhaanna? Erga 5 dhaannee erga kana dhaannee ammas boolluma sana keessa tokko dhaanna. Tokko dhaannee akkas godhanna. Ammas deebisnee sansalataan guduunfannaa. Erga sansalaan guduunfannee booda ammas uraa akka kan isii duraanii ammas uraan as jirtee jechaadha walakkaa kanatti. Uraa kana keessa 3 baafannaa ammallee. 1 2 3 ammas guduunfanna sadan kana akkasitti deebisnee sansalata 3 1 2 3 sansalata ammas bakka 3 baafanne keessa finnee afuraffaa galfannaa guduunfinaa jechaadha. Walitti guduunfinaa akkas ta'a 2 ammas sadaffaa finneedhuma boolluma kana keessa 5 boolla kana keessa dhaanna jechaadha. Boolla tokko keessa 5 dhaanna jechaadha. Ammas tokko akkas keessa baafannaa guduunfannaa ammas deebisnee boolluma sii kana keessa siidhuma bicuu mul'attu kana keessa 3 baafanna. Duubatti deebisnee 1 2 3 guduunfannaa ammallee sansalata 3 1 2 3 finnee asitti afuraffaa boolluma silaa keessa tokko galfannaa achi guduunfannaa sansalata tokko akkasitti meeqa nuuteera 3 nuuteera jechaadha. Ammas afuraffaa boolluma sana keessa tokko baafannaa sansalataan guduunfannaa deebisnee ammas kuno sansalata dhaane bukkeetti uraa tokko numa arganna. Uraa sana keessa ammas 1 2 3 ammallee guduunfannaa sansalata 1 2 3 deebisnee ammas achumatti deebisnee guduunfannaa jechaadha. Godhanna amma akkasitti 4 dhaanneerra jechaadha. Ammas tokko dabalanna achuma keessa tokko dhaanna oleesaa sansalata tokko na booda ammas 3 dhaanna boolla sana keessa jechaadha. 1 2 3 guduunfannaa akkasitti 5 nuuteera sansalata 1 2 3 akkuma sana godhanna. Guduunfannaa akkasitti dizaayinii tokko nuuf uumeera jechaadha. Bifa bareedaadhaan akkuma isa kanaa jechaadha. Akkuma jara kanaa ta'u jechaadha gaafa baay'atan. Okay, kan itti aanu ammas 3 irra dabarfannee 1 2 3 lamman kana dabarfannee sadaffaarra irra keessa isaatti dhaanaa jechaadha. Tokko amma tokko erga dhaanee
bukkee isaatti ammas akkuma silaa tokko keessaan tokko bakkeedhaan 11 dhaannaa jechaadha. Akkasitti 2 3 4 5 akkuma kana jennee tokko irra keessa tokko jalaan tokko keessaan tokko jalaan naanna 5 6 7 8 9 10 kuno ammallee 11ffaan irra keessa kanaatiin dhumti jechaadha. 11 akkasitti akkasa jalqabaa kana nuun dhufeera jechuudha walakkaadhaan 11 dhaanneerra. Erga 11 dhaanne ammallee deebisnee 3 hirree 1 2 3 sadaffaa kana irratti sansalataa tokko qofa dhaannee finnee asirra galfannaa jechaadha. Walitti godoonfannaa. Ammallee akkuma duraanii 3 boolla kana keessa galfannaa jechaadha. 1 2 3 godoonfannaa. Achi sansalata 3 1 2 3 finnee bakka 3 baafanne keessa galfannaa. Achiin godoonfannaa. Ammas 1 bakka kana keessa baafannaa. Ammas kun walakkaadhuma sana bakka uraan jirtu sana keessa 3 dhaanna. 1 2 3 godoonfannaa. Sansalata 3 1 2 3 ammas finnee as keessa baafannaa. Godoonfannaa. 2 dhaanne sadaffaa ammas boolluma sana keessa 1 2 3 godoonfannaa. Sansalata 3 1 2 3 sana booda ammas as keessa godoonfannaa. Dhaannaa akkasitti 3 dhaanneerra jechaadha. 2tu nu hafe ammas kun akkasitti boolluma sana keessa 5 dhaanna jechaadha. Boolluma tokko keessa akkasitti 5 dhaanna. Ulee 5 dhaannee abaaboo 5 irratti dhaanaa jechaadha. Tokko 2 3 1 2 3 afur nu taaneeru ammas tokko dabalannaa. Tokko 2 3 akkasitti 5 nu guutuu jechaadha. Sansalata 3 1 2 3 godoonfannaa. 5 nu guutan jechaadha akkasitti.
akkasuma ta'u jechaadha. Fixee sanatti deebi'a. Kun amma fidnee asiin gaadheera. Fidee asiin gaadheera. Akkasuma ta'a. Amma kirrii gurraachaan dabaladhaa jechaadha. Kirrii gurraachaan kunnu yoo kunne gudunfaa waan baay'atuuf jecha finnee kanatti akkas galfannaa jechaadha. Egaa galfannee walitti sansalata godhanna tokko lama sana booda finnee isii kana keessa tokko baafanna. Achi sansalata tokko. Amma kun erga dhahamee bahee kanarratti kana keessa tokko tokko dhaannaa jechaadha dugda isaarra. Akkas goonee akkasitti tokko tokko kanarra dhaana tokko tokko deebisnee waan sila abaaboo dhaanne sanarra dugda isaatiin immoo bifa barbaade dhaannaa jechaadha. Ankoo adii fi gurraacha waan ta'eef jennaan asirratti kun akkasitti dugda isaa kara fuulduraatti cabsinee tokko tokko dhaannaa jechaadha. As keessa akkas cabsinee walakkaa isaatiin tokko tokko kun akkasuma ta'a. Asiin immoo abaaboo biraa dhaannaa jechaadha booda. Kun asiin akkas galchinee finnee akkasitti baafanna. Kun akkasitti ta'e jechaadha. Kun tokko dhumeera, abaaboon tokko dhumeera jechaadha. Amma kanarratti booda marsaa lammaffaa abaaboo gurraacha teermoo irratti dhaamaa jechaadha. Erga kana goone asirratti immoo ammas tokkoon kana dhaannaa sansalata tokko boolla tokko irra darbinee boolla lammataadha. Akka yeroo jalqaba dhaanne kanatti jechaadha. Boolla tokkoon kana dhaanne keessa boolla tokko irra darbinee tokko keessa dhaanna. Tokkoon sira dhaanne meeqanuu ta'a? 6 ta'a jechaadha. Kunaan amma tokko irra darbee tokkodha. Ammas akkuma sana tokko irraan darbaa tokko keessa dhaadha. Sansalata tokko tokko qofa dhaana. Ammas tokko irraan darbaa tokko keessatti nan dhaadhaa jechaadha. 11 sira dhaanne yeroo irra deebinu 6 ba'a jechaadha. Asittis 6 dhufuu kan isin beektan dhufee bakka kana dhumasa kanarratti yoo tokko dhaame 6 akkasii dhufe hin beektu jechaadha. Hojiin keessan dogongora akka hin qabne akkasitti 1 2 3 4 5 6 11 dhaadheerra lammatarra 6 naatee jechaadha. Ammas kan akkuma sana dugda isaarra akkas dhaanna. Sila 5 abaaboo 5 dhaanne kana amma immoo tokko tokko 5 dhaanna jechaadha dugda isaarratti. Abaaboon keenya dugda isaa achi deeffatee gara fuulduraatti akkas goonee walakkaa isaarra tokko tokko dhaanna jechaadha. Akkasitti ammallee asirratti ammallee tokko keessa darbinee tokko dhaanna. Tokko keessa darbinee tokko dhaanna. 11 6 taasifannaa jechaadha.
bifuma tokko kana booda adda addummaa hin qabu hojiinsaa. Kanarra nan darba, kana keessan dhaadha. Ammallee kanarra nan darba, kana keessan dhaadha. Asitti saafii naa dhufee jechaadha. Jaha guutuu naa dhufeera jechaadha. Akkasuma ta'a abaaboon keenya jala goraa fixeensa irratti deebi'a. Asitti illee naanneffannee keenya irraa amma immoo erga akkas deeffannee booda akkuma sila kana dhaan irratti amma immoo gurraacha irratti tokko lama sadii sadaffaa irratti tokko dhaannee abaaboo adii sanaan dhaanne amma gurraachaan dabalataa irraa jechaadha. Achi boolana keessa sadii dhaanna lama sadii sansalata godhanna tokko lama sadii achiin guduunfanna walitti dhaanna tokko ammas kanuma keessa booluma kana keessa tokko akkas baafanna. Sana booda ammas isii kana keessa kun mul'atti tokko sadii baafanna jechaadha. Tokko lama sadii ammas walitti guduunfanna. Sansalata sadii tokko lama sadii finnee guduunfanna. Sansalata tokko ammallee booluma sana keessa tokko akkas dhaanna. Sana booda guduunfanna. Ammas boolla kana keessa sadii dhaanna jecha tokko lama sadii achi godhanna. Inni dhaanna tokko lama sadii ammas finnee kirooshii mataarra tummaree finnee kana keessa galfanna. Akkas inni dhaanna jechaadha. Sadii dhaanne ammas tokko baafanna. Sana booda akkas godhanna. Nuti ammas booluma kana keessa sadii dhaana tokko lama sadii ammas walitti dhaanna tokko lama sadii. Sana booda sadii ammas guduunfanna. Afurii ammas kana keessa tokko dhaanne guduunfanna. Sadii keessa baafanna tokko lama sadii achi akkas dhaanna tokko lama sadii finnee booluma sana keessa deebisnee guduunfanna. Sana booda hidhanna. Sansalata tokko akkasitti shan nuu ta'ee jechaadha. Ababaa shan. Ishii isa kana keessa akkam goona. Sila shan dhaanne sila ababaa shan dhaanne kana keessa dudduuba isaatiin ammas tokko yeroo shan dhaanneerra. Tokko lama sadii irra dabarfannee lamarra dabarfannee sadaffaarra mataa siirra dhaannaa jechaadha. Tokko ammas tokko mataa siirra dhaannaa tokko keessa tokko bakkee tokko keessa bakka shan dhaanne sanarra tokko asitti lama dhaanne sadii jala isaatiin afur irratti akkas tokko dhaanna shan asii bakka duwwaa kana keessa baafanna ja'a achi kun mataa siirra tokko torba saddeet sagal akkas jennee 11 dhaannaa jechaadha. Kun akkasitti ababaa tokko nuu ta'a. Booda kanarra immoo adii dhaanaa achii gurraacha akkasitti bifti isaanuu bareeda jechaadha. Kunoo gaafa dhaannu akkasitti bareeda. Baay'ee bareeda.
hojiin isaas qallaaleedha. Hin ulfaatu. Gaafa itti jalqaban hin ulfaatu. Garuu gaafa ijaan akkas ilaalamu waan jabaa fakkaata. Hundi keessanuu akkuma jirtanitti yaala okkoraa hojjedhaan siniin jedha. Viidiyoon koo isinitti tole like, share, subscribe godhaa maatiin haa ta'aa. Dhuma isaa viidiyoo lammataa irratti agarra. Viidiyoon kun waan dheerate jennaan galatoomaa siniin jedha.